Gaazexaan beekamaan Ameerikaa Newsweek dhugaadhaa Pentagon dhoksuu barbaadu tokko qabatee ba'ee jira. Akka gaazexaan kun saaxileetiin duulli baraarsaa Tiraamp ittiin boonu kun gaaffilee gurguddoo fi sodaachisoo 9 kanneen mootummaan Ameerikaa deebiitti dhabee afaan qabatee of duubaa qaba. Gaaffileen kunniin duula baraarsaa kana guutummaatti kuffisuun ibsaa waraanaa Iraan dhugoomsee jira. Iraan akka saaxilteetiin Ameerikaan Paayileettii ishee isa lammaffaa isa xiyyaara F-50 Israa'el rukutame keessaa utaalee baqate sana baraaruuf yaalii gochuu dhiisteetti. Amma kaayyoon Ameerikaa inni guddaan Paayileettii ofii ishee dhokatee jiru sana waraana Iraan dura ofii isheetiif ajjeesuudha. Bal'ina isaa qabannee jirra. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp namichi Iraaniin guutummaatti lafarraa nanaxaa jechuun waraana badiisaa bobeessaa jiru. Har'a diinaalaa osoo hin taane michoota isaa warra keessootiin haleelamaa jira. Masaraa White House dhiphinaan raafamaa jira. Empayirri Ameerikaa jalaa diigamaa jira. Iccitii kanas qabannee jirra. Teeraan dukkana keessaa ifatti baatee tarkaanfii madaallii waraanaa guutummaatti garagalchuun labsitee jirti. Iraan sirna ittisaa qilleensa haaraa fi sammuu namaa olii ta'e tokko gara dirree lolaatti fiduun samiin Iraan amma booda kiyyoo du'aatiin nuti gooftaa samii keenyaatti jechuun addunyaatti ifa gootee jirti. Bal'ina isaanii dhageessu. Handhuurri Israa'el isheen kanaan dura haguuggii teekinooloojii Iron Dome jalatti of tuultee nagaa fi tasgabbii sobaa keessa jiraachaa turte. Har'a dho'iinsa bakka Iraan isa onnee namaa rukutuun raafamaa jirti. Iraan daqiiqaa 20 qofa keessatti balii misaayilaa marsaa 3 wal hordofsiisee roobsuun waraana kana gara sadarkaa duguuggaa saffisaa fi dhukkubsaatti ceesistee jirti. Yoo aga xumuraatti nu faana turtan iccitii haleellaa kana bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyyaa ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaa Haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatina. Xumuraa qophii keenyaatiin turtii gaarii. Osoo Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Masaraa White House keessa taa'ee kaameraa addunyaatti ba'uun seenaa waraanaa keessatti duula baraarsaa isa hunda caalaa gootummaa qabuun raawwanneerra. Paayileettii keenya Iraan keessaa nagaan baafneerra jechuun of tuulummaadhaan lallabuun dhugaan lafa Iraan irraa fi miidiyaalee Ameerikaa keessaa ba'aa jiru garuu haguuggii sobaa kana saaxilee addunyaa raasee jira. Wanti Ameerikaan injifannoo addaa jettee faarsitu dhugumatti awwaala sibiilaa fi kufaatii waraanaa isa hunda caalaa hamaa kan iccitii dhiigaan guutame ta'uusaa ragaaleen ifa gochaa jiru. Gaazexaan beekamaan Ameerikaa Newsweek dhugaadhaa Pentagon dhoksuu barbaadu tokko qabatee ba'ee jira. Akka gaazexaan kun saaxileetiin duulli baraarsaa Tiraamp ittiin boonu kun gaaffilee gurguddoo fi sodaachisoo 9 kanneen mootummaan Ameerikaa deebiitti dhabee afaan qabatee of duubaa qaba. Gaaffileen kunniin qoricha Pentagon liqimsuu dadhabedha. Tokkoffaan xiyyaarota Ameerikaa meeqatu lafa Iraan irratti caccabe yookaan barbadaa'e kan jedhu Pentagon lakkoofsa sirrii himuurraa baqatee jira. Iraan garuu xiyyaara fe'umsaa guddicha C-130 helikooптara Black Hawk 2 fi drooniiwwan hedduun akka baala mukaa samiirraa harcaasu ishee ragaa wajjin dhiyeessitee jirti. Gaaffii lammaffaan namoonni Ameerikaanota hin taane duula kana irratti du'aniiru deebiin hin jiru. Sadaffaan paayileettiin holqa dhagaa jala dhokate kun hidhatee ture. Afuraffaan madaan paayileettii kanaa maal fakkaata? Tiraamp inni lammaffaan xiqqoo madaa'eera garuu ni fayya jechuun afaan faajjeessee malee dhugaa jiru hin himne. Shanaffaan paayileettichi ammeessa jira. Kuweet jira jedhamus ragaa ijaan mul'atu hin dhiyeessine. Ja'affaan eenyummaan paayilootota kanaa eenyu fa'i koloneelii waraanaa ta'uusaa qofaam ibsan. Torbaffaan xiyyaarota gosa akkamiitu duula kana irratti hirmaate. Saddeettaffaan duulli dho'iinsaa kun eessaa ka'e? Buufata galaanaa Arabaarraa moo Israa'el irraati? Sagalaffaa fi inni dhumaa duulli kun guutummaatti xumurameera moo ammasitti buufaa jira? Gaaffileen 9 kunniin waan tokko ifa godhu. Washington waraana Iraan keessatti raawwatame kana akka fiilmii Hollywood taasisee dhiyeessuuf tattaafatus dirree lolaa irratti garuu dhiigaa kufaatii fi dhiphina guddaa keessa seenee jira. Wanti hunda caalaa addunyaan naasisee fi qalbii namootaa cabse garuu oduu miidiyaa Iraan Tasniim maddeen waraanaa Iraan irraa argateen ifa godhedha. Oduun kun of tuulummaa Ameerikaa guutummaatti qullaan bisa. Iraan akka saaxilteetti Ameerikaan Paayileettii ishee isa lammaffaa isa xiyyaara F-50 Israa'el rukutame keessaa utaalee baqate sana baraaruuf yaalii gochuu dhiisteetti. Amma kaayyoon Ameerikaa inni guddaan maalidha?
Paayileettii ofii ishee dhokatee jiru sana waraana Iraan duraa ofii isheetiif ajjeesuudha. Mee gara jabinaaf dhiphina Pentaagoon kana hubadhaa. Ameerikaan Paayileettiin ishee kun harka eegduu warraaqsa Iraanitti qabamee miidiyaa addunyaa duratti dhiyaatee kaarsaa dhiibbaa akka isheetti hin taaneef xiyyaarota waraanaa ishee erguun naannoo kibba dhiyaa Iraan kutaa Koogiliwii jedhamu iddoo Paayileettichitti dhokateera jettee shakkitu irratti boombii roobsaa jirti. Yuunitii isaa hin arganne Iraanis lubbuun isaa argachuu hin qabdu kan jedhu murtii abdii kutannaa fi of wallaaluuti. Paayileettiin Ameerikaa inni biyya isaa tajaajiluuf dhufee har'a xiyyaara biyyuma isaatiin adamfamee ajjeefamuuf gaarreen Iraan keessaa dhokachaa jira. Sababiin Ameerikaan tarkaanfii suukkanneessaa kanaaf itti dirqamtee ifadha. Iraan Paayileettii Ameerikaa kana yoo boojite injifannoo sammuu isa hunda caalu argatti. Tiraamp mo'amneerra jedhee yeroo lallabu Iraan Paayileettii isaa fiduun qaanessiti. Kanaafuu Pentaagoon salphina siyaasaa kanarraa ooluuf eegaloltuu ofii isaa dhangalaasuuf filatee jira. Waraanni kun yeroo eegalu xiyyaarri F-50 Ameerikaa samii Iraan keessatti yeroo rukutamee kufuudha. Ameerikaan inni tokko ooleera jettee turte. Lolli isa lammaffaa baraarsuuf adeemsifame ammoo akka seenaan ragaa bootii guutummaatti fashalaa jira. Xiyyaara Ameerikaa lama C-130 fi Black Hawk irree Iraan irratti yeroo rukutaman loltoonni Ameerikaa teekinooloojiin isaanii harka Iraanitti akka hin kufneef jecha xiyyaara ofii isaanii ofuma isaaniitiin dhoosanii barbadeessuuf dirqamanii jiru. Kuni mallattoo moomuu fi raata'uu isa guddichaati. Walumaa galatti har'a Baha Giddu-galeessaa dirree dhugaan dhiyaa itti awwaalamteedha. Pirezidaant Tiraamp duula baraarsaa gootummaa jedhee uummata isaa yeroo sabu Iraan ammoo kottaa ragaa lafarraa caccabaa xiyyaara keessanii fi dhiphina keessan ilaalaa jettee ofitti amanamummaa guutuun addunyaatti saaxilaa jirti. Iraan madaallii waraanaa kana qawweedhaan qofa osoo hin taane sammuu fi obsaan to'attee jirti. Ameerikaan of tuulummaa isheetiin dhoqqee Iraan keessa seentee har'a loltoota ofii ishee ajjeesuuf samii Iraan boombii roobsaa jirti. Waraanni kun boo'icha Ameerikaa osoo hin taane kufaatii hamilee teekinooloojii fi siyaasaa ishee isa dhumaatii seenaa keessatti akka galmaa'u dhugaan lafa Iraan irraa ba'aa jiru ni mirkaneessa. Osoo ibidda Baha Giddu-galeessaa samii fi dachee Iraan gubaa jiru aariin waraanaa kana dambalii isaa garagalchee garaan ura Waashingitanitti deebisee jira. Addunyaan ammayyaawaa isheen meeshaa qaalii fi of tuulummaan guutamtee har'a dhugaadhaa fi seenaa madaallii humnaa jijjiiru tokko ofuma ishee keessatti ijaan argaa jirti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp namichi Iraaniin guutummaatti lafarraa nanaxaawaa jedhee waraana badii isaa bobeessaa jiru har'a diina alaa osoo hin taane michoota isaa warra keessootiin rukutamaa jira. Masaraan White House dhiphinaan raafamaa jira. Empire Ameerikaa jalaa diigamaatti jira. Wanti hunda caalaa addunyaan asisee fi onnee Pentaagoon cabsee sagalee mormii fi fincilaa hooggantoota olaanoo Ameerikaa irraa dhufedha. Haala kanaan dura argamee beekneen michoonni Tiraamp warri amanamoo fi irree isaa turan har'a isa irratti fincilanii jiru. Miseensa Koongireesii Ameerikaa kan taate Maarjaarii Taayiler Giriin isheen kanaan dura pirezidaantichaaf gaachana cimaa turte dubbii bakka fakkaatuun Tiraampiin addunyaa duratti qullaa dhaabdee jirti. Pirezidaantiin keenya inni masaraa White House keessatti harka isaa walitti qabee kadhatu kun kiristaana dhugaa miti jettee. Kiristaanonni dhugaan gochaa fi dubbii namaa kanaa deeggaruu hin qaban. Inni guutummaatti maraateera. Jechi kun olola Tiraamp isa amantiidhaan haguugamee uummata gowwoomsuuf yaalu sanaan daaratti makee jira. Dhiphinni Waashingitan keessa jiru kana qofaatti hin dhaabbanne. Kutaalee Koongireesii Ameerikaa keessaa sagaleen sodaa fi dhiphinaa dhaga'amaa jira. Qondaaltonni Ameerikaa waraanni Iraan irratti baname kun biyyattii gara kufaatii duguuggaa toofaa akka jiru ifatti hubatanii jiru. Kanaafuu akeekkachiisaa seena qabeessaa fi sodaa du'aatiin guutamee dabarsan. Seefii waraanaa kanaa harka namicha maraataa kana keessaa hatattamaan fuudham inni addunyaa kana guutummaatti barbadeessuuf deema. Kun iyyiinsa namootaa of wallaalanii miti. Kun mallattoo abdii kutannaa fi Iraaniin jilbeenfachiisuun abjuu hin taane ta'uusaa hubatan irraa kan maddeedha. Wanti caalaatti dhumaatii Ameerikaa mirkaneesse ammoo asaa gaazexeessaa beekamaa fi dhiibbaa addunyaa qabu Taakar Kaarilsaniiti. Namichi kun dhugaa dhaawam uummanni Ameerikaa dhaga'uu hin barbaanne tokko ifatti himee jira. Nuti xumura waan tokko daawwachaa jirra jedha Taakar sagalee ulfaataadhaan. Isin amma kufaatii Empire Ameerikaa ishee addunyaa to'attu ijaan argaa jirtu. Wanta amma Iraan keessatti raawwatamaa jiru xumura olaantummaa Ameerikaatiin akka nuti beeknutti garuu addunyaan gooftaa tokkoon bultu sun har'a dhumattee jirti. Jechi kun Tiraampiif dhukkubbii mataati. Waraanni inni Iraaniin kuffisuuf baneem ofiisaa fi Empire isaa kuffisaa akka jiru mirkaneessa. Dho'iinsi keessoo kun Ameerikaa keessatti qoqqoodiinsa hamaa waggoota dheeraaf argameen beeknee uumee jira. Inni Tiraamp qofa osoo hin taane deeggartoonni isaayyuu dhiisanii yeroo baqatan fakkii Ameerikaa addunyaa duratti salphisee jira.
walumaa galatti har'a Ameerikaan waraana misaa'ilaa qofa osoo hin taane waraana keessoo isheetiin dhiigaa jirti. Iraan obsaa fi kutannoo sibiilaa isheetiin madaallii waraanaa qofa osoo hin taane madaallii siyaasaa Waashingten guutummaatti lafaan dhooftee jirti. Inni alaa Iraan irratti misaa'ila yeroo roobsu Iraan ammoo obsaa fi dandeettii of ittisuu isheetiin diina manuu masaa keessatti wal nyaachisaa jirti. Tiraamp moodheera jedhee haala labu malee dhugaan Waashingten keessaa ba'aa jiru tokko qofa. Empire Ameerikaa seenaa ta'uuf qarqara awwaalarra ga'ee jira. Teheraan dukkana keessaa ifatti baatee tarkaanfii madaallii waraanaa guutummaatti garagalchuun labsitee jirti. Iraan sirna ittisaa qilleensa haaraa fi sammuu namaa olii ta'e tokko gara dirree waraanaatti baasuun samiin Iraan amma booda kiyyoo du'aati. Nuti gooftaa samii keenyaatti jechuun addunyaatti ifa goote. Labsiin kun dorsisa afaanii qofa miti, ragaa dhiigaa fi sibiilaan kan deeggaramedha. Ibsi Iraan onnee guutuun ifa goote akka saaxileetti. Sirni haaraan kun xiyyaarota ammayyaawaa warra dhiyaa kan hin tuqaman jedhaman akka baala mukaa samiirraa caasaa jira. Kufaatiin kun xiyyaarota xixiqqoo irratti hin dhaabbanne. Iraan misaa'ilota kiruuzii fageenyatti dhooftee jirti. Dirooniiwwan tarsiimawaa diinaa barbadeessitee jirti. Wanti hunda caalaa addunyaa naasisee fi kabaja Ameerikaa salphisee ammoo xiyyaarota waraanaa dhaloota shanaffaa kanneen ijaaraa darii jalaa dhokatan F-35 xiyyaarota lola lafoo gurguddoo haguugan A-10 fi helikopteroota waraanaa beekamoo UH-60 Black Hawk samiirraa qulqullinaan adamfamee kuffifamuu isaati. Kun seenaa waraanaa keessatti kufaatii teekinooloojii Ameerikaa isa guddichaa fi qaanessaadha. Wanti caalaatti ogeeyyii waraanaa Waashingten dhiphisuu fi halkan hirriba dhorkuu garuu eenyummaa meeshaa kiyyoo kanaati. Iraan maqaa sirna ittisaa qilleensa haaraa kanaa ifatti hin ibsine. Iccitii waraanaa guddaa godhattee dhoksitee jirti. Xiinxaltoonni warra dhiyaa sodaan raafamaan tilmaamaa garaagaraa lafa kaa'aa jiru. Tokko tokko tarii Raashiyaan sirna ishee hunda caalaa ammayyaawaa fi sodaachisaa ta'e SA-500 Roomeetiyoos dhoksaan Iraaniif laatte laata jedhanii dhiphatu. Garuu kun carraan isaa dhiphaadha. Sababiin isaa Raashiyaan teekinooloojii kana iccitii guddaan waan eeggattuuf hanga ammaatti biyya alaaf hin kennine. Tilmaamni inni lammaffaa fi hunda caalaa dhugaa fakkaatu ammoo jawween ba'aa Chaayinaan sirna ishee ammayyaawaa HQ-9B Iraaniif dabarsitee kennuu isheeti. Sirni kun raadarii ijaa qara qabuu fi xiyyaarota dhokatuu adamsuuf dandeettii addaa kan qabudha. Maddi isaa Chaayinaas haa ta'u Raashiyaa yookaan Iraan ofii isheetii oomishtu dhugaan lafarra jiru tokko qofa. Madaallii waraanaa Baha Giddu-galeessaa guutummaatti jijjiiramee jira. Sirni haaraan kun dirree waraanaa irratti hirmaachuun isaa of tuulummaa Ameerikaa fi Israa'el daaraatti makee jira. Tarkaanfiin kun maal fida yoo jedhame haleellaa qilleensaa diinni Iraan irratti raawwatu guutummaatti fashaleessee jira. Asii waraanaa diinaa dachaa 10 samii tuqsiisee jira. Akkasumas herrega siyaasaa fi waraana biyyoota naannichaa guutummaatti garagalchee jira. Gabaabumatti samiin Iraan inni diinaaf banaa fakkaatu amma kiyyoo sibiilaa kan xiyyaarri diinaa ija jaamee seenee keessaa ba'uu hin dandeenye awwaala xiyyaarotaa ta'ee jira. Addunyaan ammaa boqonnaa waraana haaraa teekinooloojiin ittisaa haleellaa caalee mo'atu keessaa seentee jirti. Ameerikaan xiyyaara doolaara miiliyoona 100 lakkaa'amu fiduu dandeessi. Garuu Iraan ija iccitii fi misaa'ilaa qulqullinaan samii ishee eeggatee diina ishee manuma isaanii keessatti jilbeenfachiisaa jirti. Sa'aatiin xumuraan Ameerikaan cabsinee seenna jechuun eegdu sun amma gara awwaala teekinooloojiitti jijjiirameera. Iraan injifannoo haqaaf birmadummaa ishee onnee sibiilaatiin mirkaneessaa jirti. Handhuurri Israa'el isheen kanaan dura haguugii teekinooloojii Iron Dome jalatti of tuultee nagaa fi tasgabbii sobaa keessa jiraachaa turte. Har'a dho'iinsa bakka Iraan isa onnee namaa raasuun haleelamtee jirti. Oduun halkan kana Tel-Aviv fi Haifaa irraa ba'aa jiru oduu waraana idilee miti kullabsii madaallii waraanaa guutummaatti garagalee sirni ziyoonummaa manuma isaa keessatti kiyyoo du'aa fi sodaamaa keessa lixuu isaati. Iraan daqiiqaa 20 qofa keessatti dambalii misaa'ilaa marsaa 3 wal hordofsiistee roobsuun waraana kana gara sadarkaa duguuggaa saffisaa fi dhukkubsaatti ceesistee jirti. Wanta haleellaa har'aa kana adda taasisuun baay'ina dhukaasaa qofa osoo hin taane gosa teekinooloojii waraanaa itti fayyadamamedha. Iraan misaa'ila facaa yookaan caccabaa warra badiisa bal'aa geessisuuf uumaman irratti baasee jirti. Misaa'ilonni kunneen qilleensa keessatti dho'anii boombiiwwan xixiqqoo bittinneessuun magaalota gurguddoo Israa'el kanneen akka Banii Barak, Raamat Gaan, Rishoon Leetsiyoonii fi Sho'aam guutummaatti ibiddaan uwwisanii jiru. Iron Dome sirna ittisaa doolaara biiliyoonaan ijaaramee rooba misaa'ilaa kana dura dhaabbachuu dadhabee jaamaa fi duudaatii hafee jira. Misaa'illi kallattiin dhufee kibba Baha Rehovoot qubsuma Masgaret baatiyaa keessatti yeroo dho'u diinni eegumsa teekinooloojii tokkollee akka hin qabne ifatti mirkanaa'ee jira. Kasaaraan diinarra ga'e gamoo diigamuu qofa irratti hin dhaabbanne gabaasni miidiyaalee Israa'el ofii isaaniitiin dhiphinaa fi gaddaan guutamanii akka ifa godhanitti
Haleellaa kanaan battanumatti namoonni du'anii kunnaniin kan lakkaa'aman ammoo madaanii jiru. Garuu wanti dhiiga dhangalaasuu caalaa diina kuffisee kufaatii sammuutiin saayireniin akeekkachiisaa yeroo iyyuu uummanni Israa'el dhiphinaa fi naasuun holqa lafa jalaa keessatti ukkaamamuuf yeroo fiigan walirraa ejjetanii miidhamanii jiru. Ogeeyyiin fayyaa madaa qaamaa qofa osoo hin taane dhiphina sammuu fi maraatummaa wal'aanuuf olii fi gadi fiigaa jiru. Israa'el keessatti iddoon nagaa jedhamu gonkumaa badee jira. Aariin Iraan handhuura Tel-Aviv irratti qofa hin dhaabbanne. Sibiilaa kun gara kaabaatti magaalaa qarqara galaanaa fi wiirtuu dinagdee kan taate Haifaa irrattis dheeratee jira. Misaa'ilonni mataa waraanaa ulfaataa baatan kutaalee Haifaa 5 keessatti dhoo'insa guddaa uumanii jiru. Haleellaa kanaanis namoonni 2 du'uu isaanii diinni amanuuf dirqamee jira. Daangaan waraanaa bal'achuun isaa fi Haifaan ibiddaan gubachuun ishee ergaa jabaa tokko dabarsa. Israa'el keessatti kallattiin afran iyyuu kiyyoo du'aa Iraan jalaa galanii jiru. Walumaa galatti daqiiqaa 20 har'aa kun of tuulummaa Ameerikaa fi Israa'el waggoota dheeraa daaraatti makee jira. Tiraamp fenetaanaawwan Iraan laamsheessin irra jedhanii yeroof gowwomsan Iraan ammoo misaayila facaa qabattee madaallii sodaachisuu guutummaatti of harkatti galchitee diinee ishee manuma isaanii keessatti salphisaa jirti. Waraanni kun amma lola meeshaa qofa osoo hin taane lola onnee dhugaa fi tarsiimoo ta'ee jira. Iraan ammoo ofitti amanamummaa guutuun madaallii addunyaa garagalchitee seenaa gootummaa dhalootaaf darbuun dhiigaa fi ibiddaan barreessaa jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaa har'aaf qabannee dhiyaanne asumarratti goolawmaa kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya isaa qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Gaxumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.